Yaa harka fuunee hordoftoonni yuutuubii koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galata waaqayyoo. Har'a ammoo wanta rifeensa keenyatti dibannuu qabadheen yaadhee jechuudha. Akkuma argaa jirtan asirratti wantan qopheeffadhee jira jechuudha. Muuzii fi killee fi urgoo abukaadoo akkasumas immoo zayitii mataa fasaashii jechuudha. Qibaatii mataa fasaashii kan ta'e ciqaatu hin taane fasaashii jechuudha. Kan hundumaa qopheeffadheen kun akkuma argaa jirtanii asirratti agarsiisaan jira jechuudha. Sagalee yeroo sanatti waan na bira turee fi jalatti waraabaan jira jechuudha. Itti fayyadamaa dhugaa waaqa kana wixeetii irraa argattu baqa. Baay'ee mataa keenyaaf rifeensa keenyaaf baay'ee gaarii kan jedhamedha. Kun akkuma argaa jirtan ilaa hunda isaa iddoo tokkotti daakeenidha jechuudha. Maashinii beektu maashiniitti naqee hunda isaa iddoo tokkotti nan daakee jechuudha. Akkuma argaa jirtan daakadheen jira. Kunoo amma dibachuuf kaameeraa fuuldura taa'een jira. Mataan koo jijjiirama addaa agarsiisee jira. Gaafa dibattan mataa keessan akka amma argaa jirtan bakka mataatti hiraatti dibatta. Garuu dhugaa waaqa gaafa yeroo dibamu yookiin immoo gaafa akkasii xiqqooshee mana mataa deemee sirreeffachuu agarsiisuuf malee kaameeraa jibeen kaameeraa duubatti dibadhee garuu amma akka sirriitti mataan koo walitti marmara sababnisaa akka waloota Keeniyaa akka deeme mataan koo akka mataan isaanii baay'ee kanatti wantoota marmaraatti yoo dheeraa ta'e iyyuu mul'atu jechuudha. Kanaaf sirrii maal akka ta'e beekuu qabdu. Mataanii bakka sadiitti hirama jedhu mitiiree namoonni jijjiirama addaa jira gaafanii jira akkasuma mucaan jira. Kana sadan keessaa kan gosa kam akka ta'e akkuma argaa jirtan caafii mataa koo kana ilaalee barsiisu garuu namoonni baay'een ilaalinaan jedhu akkaataa ilaalan bishaan burcuqqoo farmii dibadhee dibattee mataan koo caafisaa kan ilaalanii babbadee ture. Kan argaa jirtan amma dibachaa agarsiise jechuudha. Amma garuu naasirratti qibaatii fasaashiitti dabaleensaa sirriitti naasirratti dibachaan jira xiqqoodha. Kanaaf tunnis immoo jaluma jalaanii sirrachaa deema jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kaameeraa cufeen dibadheen masaajii godhadheen asiin ba'ee jechuudha. Akkuma argaa jirtan masaajii godhadheetaniidha kanan dhufee isin agarsiisaa jiru jechuudha. Dibadheetaniin kanaafi kaameeraa duubatti sirriitti masaajii godheera. Isillee masaajii godhadhaa jechuun barbaade masaajii godhaatii sirriitti jechuudha. Dhugaa rabbii faayidaa guddaa irraa argattu itti fayyadamaa. Galatoomaa. Laayikii sabskiraayibii godhaa. Maatiinaa ta'aa ulfaadhaa. Yeroo ilaaltan viidiyoo adaraa keessan laayikii godhaa na jajjabeessaa. Ani erga fayyadamuu jammaree naannoo ji'a 5 guuteen jira. Ji'a 5 keessatti immoo jijjiirama argeen jira jechuudha. Waaqayyo yoo na gargaare immoo yeroo tokko mataa koo tokkosee isin nan agarsiisaa jechuudha. Ammaaf xiqqoo ishee akkuma beektan gola maadaamii keessatti namaan mijatu baay'inaanii. Yeroo naan mijatu garuu guyyaa tokko seetaniini wajjaasaa walumaan ilaallaa jechuudha. Sana booddee immoo rifeensa koo isa duraan ture sana isa durii sana immoo nan maxxansaa jechuudha. Kanan jammariin duraan kan ture jechuudha. Isiniyyuu adda baafattanii jabaattanii mataa keessan hin sirreeffattu jedhee yaada yeroo argitanii kana fakkaataa. Guddaa galatoomaa nagaan turaa.